fi namoota hedduu lakkoofsaan kata'an miidiyoota hunda affeerraan dhiyaatee fi qabatee akka keessa hafanii akkasitti beektanii barbaadan malee akka WOC'tti in fact WOC kanayyuu mees marraayyuun jalqabee jedha yoo beektan taate ofii akka ollatti akka sababaan nuti itti hirmaannee fi waggaa darbe Septemberii waggaa tokkoo fi ji'a lamaan dura jechuudha konferensii tokko dhiyeessinee turre. Konferensii kanarratti dubartiidha adda qopheessinee, blogeeyyiidha adda qopheessinee, warra miidiyaa addatti qopheessinee, koominiitii addatti qopheessinee, dargaggoota addatti qopheessinee, kara 6-7 qopheessinee jenne jechuudha. Walgahii san keessaa karoorri Global Oromo Congress kan jedhu irratti fookasiin kenna ture jechuudha. San ijaaraa turre. Garuu ji'a 7-8 booda gareen warreen Oromo Congressii jedhu kuni ka amma nullee keessatti hirmaataa jiru nutti dhufee jechuudha. Nutti dhufee jennaani nutillee yaada kana ni qabna. Walitti dhufnee akkamitti wanna kana coomsineetiin because bakka lamatti yoo ijaare Oromoo jeeqamee jedha nullee galmaan hin geennu kaayoo kennu warrillee galmaan hin gahu kanaafiyyuu walitti dhufnee dubbanneetiin presentation nuuf godhanii korraa keessa qabxii nuun qabne hedduutu jira. Keenya keessa hin jirne qabxiin guddaa Oromoo Koongiressii kana ka adda godhu dhaabbolee Oromoon qabdu keessaa kan wanna kana adda godhu dhugumaan Oromoo bakka bu'a. Fakkeenyaaf dhaabbolee adda addaa jalatti olaaltanii fakkeenyaaf I think OGF Oromoo Global Forum keessatti kara dhaaba 45tti jira. Amma dhaabbolee tokko fudhatan mana amantaa yoo fudhatan warroota amantaa qofatu keessa jira. Dhaabbilee garii yoo fudhatan namoota ganda tokko qofatu keessa jira jechuudha. Ka warra musliimaa fudhatte warra musliimaa qofatu keessa jira. Dhaabbilee adda addaa ijoollee ganda tokko qofatu keessa jira. So warra Oromoo Koongiressii kan akkaataan itti ijaaran namoonni guddaan beekumsa keessaa qabda akka gaarii qabda natti hin fakkaanne Oromoon itti aanaan deputy special envoy maal jedhee Oromoon percentii 60 Itoophiyaa keessatti jedhe. Percentii 60 jechuun Oromoo miiliyoona 60 jechuudha. Oromoo miiliyoona 60 kana warra ganda tokkotu ganda bu'a. No. Oromummaan iyyuu ka Itoophiyaatti fincilee fi gandi tokko gandi Amaara ofiin jedhu kun gandi Naafxanyaa kun natu isinii beeka. Afaan kanaan dubbattan aadaa kana amantaa kanaan deemtan kanaaf fincileetti kaane. So Oromoo keessatti uummanni miiliyoona 60 ganda tokko representing godhu. So dhaabbileen ODF jiransi galee gariin ka ganda tokkotu jira gariin ammoo ka beekumsa beektota Oromoo kan jedhu ka of keessatti jira. So akkaataan itti ijaarame maalidha? Oromoo keessatti Baalee jirti, Arsiin jirti, Harar jira, Finfinneeni, Walloo jirti. So kanneen akka lakkoofsa uummataatiin bakka buusee jedhe jechuudha. San keessaa warra lamatu filamee jedhe. Tokko warroonni sadiin warra speakerii warra jedhamu ka mana geggeessu jechuudha. Ifama miitingi tokko qabaasanii fiyyee jedhe. Ka mana geggeessu kun ammoo executive branch ka jedhamu nama 9tu filamee jedhe. Nam 9 kanneen keessa jira warra 9 kanatu hojii ittiin deemee jedha. Wanni kan isin ibsaa jiruu fi roadmap kalee bahee irratti haasaa tokko waan dhagahaa jiruu fi akka isiniif galu waan barbaaduuf isinii galee it's very important. Kanaafi wanni achi keessaa bahee kun marii hedduudha. Beektota Oromoo hagamanneedhaa qabatee warroota bosona jiran warroota dhaabbilee adda addaa keessa jiran hunda itti dookumentii itti hiramee fi mariin adda addaa itti geggeeffamee marii irratti dhufee jedhe. Sanaafiyyuu ka beekuu qabdanii roadmappiin kun akkaataan wanni itti dhufuu qabu jennee itti amannee as baannee fi waa hedduudha. Waa sanniin keessaa waa lamaa tokko qofa isinitti meen jedha. Ji'a 3-4 dura samarii kana gara ji'a 4 deemaa jira. Juulaayii keessa walgahii USAID US State Department fi kara mootummaa Ameerikaa specifically kara White House ti walqee tokko irra turre jechuudha. Walgooti kanneen kana keessatti gaafiin tokko ka interesting ta'e nutti dhufee jedhe. Gaafiin suni Oromoon maal barbaadaa akka jedhu. Akka dhaaba ollatti exactly Oromoon akka maal barbaadu sammuu keessaan hin qabna jechuudha. Gareen keenyatti mari'atee community illee mari'atee dhufee jira. Garuu kana akka ollatti deebisuu irra maalii fi Oromoo political partiin 3-4 jira. At least ammas galee
ABO'n jira, KFO'n jira, OL'n jira, even Oda partiin illee jira. Partiin badhee gaddaas beekuun haaraan nutti dhufe kun jechuudha partiin xiqqaana. Kana keessatti soo maal goonee jennee gareen advocacy gaaffii kan ofii deebisuu dhiisneetiin maaliif ABO'n gaafanne ABO'n akka ilaalcha isaatitti Oromoo maal barbaade gaaffiin Oromoo maal jennee gaafanne. KFO'llee gaafanne. Warra bosonaallee gaafanne jechuudha. Gariin nuu kenne, gariin hin kennine. Gaaffii kan yeroo baay'ee godhatanii namni illee kana komantii irratti illee argee jira. Akkamitti gaaffii Oromoo waan barbaadu hin beekne akkamitti Oromoof dubbatta jira. Mee isiniyyuu warroota as jirtan kara nama 400 as jirtanii gaaffiin Oromoo maalidha? Bilisummaa jennu kun beektaa waan tokko lama jedhee gadi tokkoon kaafamuu qaba. Kana fakkeenyaaf amma warra Tigree olaaltanii jettan. Gaaffiin keessan maal jedhan miidiyaan hin gaafatan, barruudhaan hin gaafatan. Gaaffiin keessan takka lama sadii jedhan maalidha? Nyaata gannuu dhiisa, baankii nuu banaa, intarneetii nuu banaa, kana gaafata. Gaaffiin jira gaaffii common sense gaaffii anaafis hin beektu. Gaaffiin Oromoo hoo? Because bilisummaan nuuf taate samiirraa gabbuutee hin jirtu. Hangamtu kennatu akka Oromootti, paartii kenna meeqatu gaaffiin Oromoo takka lama sadii jedhee kaa'ee jira. Fedhiin Oromoo maalidha? Kanuma irratti immoo wanti nutti dhufee jedhee duratti irratti taate Oromoon special envoy yoo xiqqaate persentii 60 jedhe Itoophiyaa keessatti. Persentii 60 jechuun maal isinitti fakkaata? Nama 10 yoo fuutan 10 keessaa namni 6 Oromoodha Itoophiyaa keessatti. Yoo xiqqaate suni yoo xiqqaate akka warra Ameerikaa kaa'utti persentii 6 jedhe. Nama 6 10 keessaa. 10 keessaa Tigreen hangam isinitti fakkaata? Walakkaa tokko miti walakkaadha 6%dha. Ummanni persentii 6 kuni ummanni lakkoofsaan 10 keessaa namni 6 ummanni Tigree walakkaa tokko miti walakkaa ummata kanatu gaafiin isaa yoo dhiyeessee jedhu gaafii ani Oromoo Itoophiyaa bulchituuf miti. Itoophiyaa bulchitee sun murtii ummanni Oromoo itti murteeffatee jedhu. Murtii sana immoo ABO'n yookiin WBO'n bosonaan dhufeetiin Oromoo irratti fiduu miti. Ummanni Oromoo akkuma uummata biraa sirni referendamii kennamee fi Oromoon haa murteeffatudha. Dhimma kan because laale akka addunyaan ulaaltutti akka addunyaan jettutti ummanni Oromoo jimaatuma kana walgahii tokko irra ture. Maaliif warri kun warra guguddaadha kara nama 8 turre 3 Oromoodha nama 5 ammoo warra adii kana warra biyya kanaati. Maaliif oo dhageenyu haasaa waa'ee Tigree qofa maafi eega Oromiyaa keessa rakkoo akkasii jiraate maaf Oromoon dhagahuu dhabame kan jedhu. Haasaa keessatti wanni tokkotu dhufee jedhe. Baay'inni Oromoo 60 harki 10 keessaa 60 Oromoo yoo ta'u maaf addunyaan Oromoo Ameerikaan particularly maaf Oromoo irraa garagattee kan jedhu. It's very interesting. Mi isinummaa yaada warri sammuu keessa jirtanii mana tokko yoo qabaattan mana 6 keessaa dhiirri 6 yoo turaate dhiirri 6 shamarri persentii tokko ton ta'in walakkaa yoo taate daa'ima yoo taate namni 10 keessaa dhiirri 6 yoo ta'e shamarri tokko ton ta'e walakkaa taate yookiin I don't know kuwwan saree waan biraa yoo ta'e waan ta'e iyyuu haa ta'u yookiin ammoo akka walitti illee akka jedhan akkamitti sagaleen 60 kuni sagaleen isaa dhuffamee danda'e. It's just imagine meelala. Oromoo maappii Oromiyaa kan agartanii jirtan. Itoophiyaa keessa harki 65 ol population Oromiyaa keessa jira. Sabab sablammii dhaate jechuudha. Walakkaan 60 yoo Oromoo ta'e at least 5 haga wayii sabab biraati Oromiyaa keessa kan jiru. Kara Walloo kanaan lafa Oromoo akka muran hin beektan. Kara Somaalee kanaan akka muran hin beektan. Kara maal jedhama kun Matakkal kanaan rakkoota kanneen cufa ni beektan. So Oromoon persentii 60 akkamitti uummata persentii tokko sodaata yookiin ammoo addunyaan maaf particularly American bira maal qabachaa dhufa jedhu garii beekuma irra dabraa jira sigalee because underdog miti. Underdog afaan Ingiliffaatiin jedhanii saba xiqqoo sigalee namni saba xiqqoo laalama daa'ima yoo argitanii namni harkarra qabee jira because humna hin qabu. Dubartii ulfaa namni oo dubartii biraati walloot harkarra qabee jira humna hin qabdu waan ta'eef because waa bara baa'attee jirti.
Kanaaf saba xixiqqaa kana addunyaan harkarra qabdi. Oromoo ammoo harkarra qabuu hin dandeettu. Oromoon harka jahaa ta'a. Biyya san keessatti wanniin tokko goone yoo dhugumaan jiraate wanniin ittiin boonu akka Oromootti boonuu qabnullee Oromoo addunyaa barsiisnee jirra. Oromoo walaa parsantii 60 kan addunyaa liqimsiisnee jirra. Amma booda Oromoon irra ooluu baatee ofiif malee addunyaaf miti. Kana keessatti immoo kan beekuu qabnu achi babal'isee sin taasaa kan beekuu qabnu duubatti hafnee irra oolli Oromoof malee saba biraatiif miti. In fact akka sabni Amaaraa jedhamu kun akka hin jirre hin beektan. Naannoo Amaaraatu jira malee sabni Amaaraa jedhamu hin jiru. Naannoo Amaaraa san keessa Walloo Oromoo jirti, Qimaanti jirti, Agawoo jirti. Warroonni kun immoo warroota harki guddaan mootummaa kanaan iyyuu wal lolaa jiru. So warroota naannoo Amaaraa keessa jiran Oromoo qabatee Oromoota Oromiyaa keessa jiran kan gaallaa ta'an, kan nafxanyaa ta'an dhiifama. Ta'an kanneen qabateetiin kanneen turratti duule kaleellee har'allee barullee kun. So rakkoon keenya as keessa jira manatti naa qabadha jechuudha. Anyway, roadmap isin deebisuu barbaadee jedhee dhiifama naa gataa. Roadmap kalee wanni baaslee bakka duratti xiqqoo tuquu yaalee jedhee yeroo baay'ee fi political party yoo gaafannee gaaffiin Oromoo maal jedhu. Sigali gaaffiin Oromoo bilisummaa jedha. Bilisummaa sana Ameerikaanii akka paaspoortiitti bitteetiin enveloppiidhaan poostaadhaan immoo harka nutti hin kennitu. Bilisummaan sun immoo maalidha? Maal fakkaatti? Oromiyaa nuti akka Oromootti Oromiyaan cittee biyya ofii haa taatu walii gallee jirra. Yookiin immoo Oromiyaan Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasiitiin haa deemtu walii gallee jirra hin jirru. Kanaafuu gaaffii akkana gaafachuu hin dandeenyu. Gaaffii akkana yeroo baay'ee kadanqaa advocacy keessatti nuti ta'ee jedhee Oromoon kan shakkamuun warroonni Oromoo yoo jennu laalla. Warroonni hadda naaftannoon aangoorra jirtullee nuti Oromoof hin jetti. Nutillee Oromoodhaaf hin jennu. Confusion kan uumu isiniif haa galu. San dabree Oromoon gabana jiru maal barbaadde? Addatti cituudha. No, sun Oromoo bira Oromoo referendamii murteessuu qaba. Oromooni kanatu naa ta'a jedhee murteessuu qaba malee eenyuyyuu murteessuu fi hin qabu. So, roadmappiin kun maal nuuf kenna isinitti fakkaata? Ka yeroo baay'ee ji'ootan hedduu gaafannee deebii argachuu dadhabne. Because kadhaaba tokko argannee jirra. Kadhaaba tokko illee argannee jirra. Garuu consensus waan ta'e tokko ka argachuu hin dandeenye roadmappiin kun nu baase jedhe. Roadmappiin kun akkuma isiniin jedhe namoonni inni hin dhaqqabin hin jiru. Namoonni inni hin dhaqqabin beektota irraa qabate at least beektota irraa jechuudha. Namoota community leader illee waamichi godhamee fi community haga danda'e dhufee jira. Rogeeyyiiwwan adda addaa illee dhufee jira. Garuu roadmappiin kun kanaa barbaachise. Dogongora tokko xiqqoo kan hin dhagahee sababaan har'aas bahee jedheef iyyuu fakkeenyaaf waa'ee woboo ka dubbatamantu jira. Woboon yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaan sagalee eenyu olitti ka Oromiyaa saba uummata Oromoo ru'iitti godhee qaqqaaraa jiru ka akka diinitti roorisni ka godhe ka addunyaallee daran harka banattee afaan banattee dubbatoo godhaa jiru woboodha shakkii tokko malee hin jiru. Kana jechuun ammoo woboon politikaa Oromoo murteessa jechuun miti hin dogongorina. Kan dhagahaa jiru san waan ta'eef no, because Oromooni gaafa diinni jiru hin cadhisee jira. Gaafa ofii ammoo hin gadhiifu wal nyaatan tokkoffaadha. Oromooni waraana Oromoo hunda ta'uu qaba. Yeroo kana keessatti ganda maratti naannoo maratti in fact mootummaan jiraa jiru warra PDO mootummaa kana keessa jirullee sa'aatii dhumaa kana sa'aatii 11:12 deemu kana keessatti waraana qawwee yeroo ijoolleen teenna guddoo miti xiqqoon du'aa jirtu kana keessatti as gargalanii uummata waraana wajjin dhaabbachuu qaban. Warri biyya keenyaa dhaabbachuu qabna. Obviously akka karaa nama nagaa tokkotti amanutti karaa nagaa silaa sirriidhaan jira. Garuu mootummaan kun cabraasan cufeetiin karaa qawweetiin dhufee ijoollee keenya fixaa jira. Kana jechuun ammoo WOC'n dhaabni nu keessa jirru dhaabni akkuma isin jedhe ilaalcha keenya keessa keenya sirriidha Oromoodha jennee endorsementii dhaaba tokko KFO ta'uu danda'a, ABO ta'uu danda'a, OL ta'uu danda'a. Ka eeguu miti. Wanna Oromoo ta'u kan jennu akka beektota Oromoo tokko qopheessinee jenna. Dhaabbileen politikaa Oromoo 3-4 jira akka duratti isinii himee jedhe. Ammatti waraanni Oromiyaa eegaa jiru ka ta'uu qabu
yoo hin taane ka ta'uu qabu waraanni Oromoo guutuu ka ta'uu qabu amma yeroo kanatti woboodha because jaratu godhaa jira kaabaa kibbatti jiddu galeessatti poolitikaa Oromoo irratti ammoo yoo wobooni yookiin dhaabni kun kafaa'u warroonni akka Jawaar kafaa'u keessa jiru kafaa'utu nuu beekaa kafaa'u eeguu qabna jettan sun illee dogongora because kafaa'uuni asii gadi baheetiin deebii uummata Oromoo kana consensus Oromoo dhaabbilee kanneen mar'ammachuu qaba. So roadmaappii nu baafne warroota kanneen hunda ammatee warroota kanneen dubbifameen qaxxaamuree jira. Kana jechuun ammoo jararraa eegaa miti no dhaabni WOC dhaaba isa mataa isaa of danda'ee jedhe. Dhaaba uummata Oromootiif dubbatu jechuudha. Meeqabxii tokkotti fixee sa'aatii xiqqoo narraa deemee jira walgahii biraan qaba isin fixee jedha. Dhiyeenya kana biliin tokko bahee ture. Peejii 29 natti fakkaata. Torbaan lama urga bahee amma torbaan kana wajjin jechuudha. Hagamtu beektan. Biliin sun maal isin fakkaate? Lolli kun dhumuuf deemaa jira. Gaafa lolli kun dhume biyyattiin sun ijaaramuu qabdi. Biyyattii ijaaramiin san keessattuu mallaqa hagamtu Oromiyaa dhufee jedha. Fakkeenyaaf biliyeena kara lamaattu qarqaarsa Itoophiyaaf seenee jira waggaa lolli kun akka baname waggaa tokko kana keessatti jechuudha. Kana beektu harki 90 oli Oromiyaa dhaqee hin beeku. Uummanni Oromoo beelaan lookas gogiinsaan yoo du'u UN dhaqee qarqaaree hin beeku. Because systematically bara 2006 irraa jalqabeetiin qarqaarsa addunyaan biyyoota kana ergitu kara noorzii daayivarti godhee jira. Kanaafuu biilii kanarratti dalagneetiin because balaan kun dhumaa jira waan addaa kanaan balaan kun lolli kun hin dhaabbata. Gaafa lolli kun dhaabbate biyyi ijaaramuu qabdi. Uummanni baqatee adda addatti hafee biyya keessatti deebi'uu qaba. Warra Saawudii keessatti dhaqate kunniin marti bishaan Boorana keessatti, Baale keessatti, Harargee keessatti kalafarra uummanni lolaan buqqee ijoollee lafarratti dhumaa jiru. Sirni transitional justice kan jedhamu kun ka warroon hadha kana nama fixan kunni dhokatanii hin hafan. Justice dhufuu qaba. Kanneen marti resolution biiliin sun maal gaafatee jedha akkamitti Oromiyaa Itoophiyaa guutuu keessatti investigation akkamitti ta'uu qaba. Qarqaarsi ijaaramiinsi biyyoota ijaaramtu kun gosa ijaaramiinsi dirqamaa addunyaan Ameerikaan particularly qophooftee biyya kana ijaaruu barbaadde. Kanaafiyyuu kunneen marti ta'uu qaba. Kanneen kana dalagaa jiru. Dhumarratti kasiniin jedhu kaa'ama qalbii keessatti yaadadhee jedhee garaagarummaa abbaan irreen dhufe humnaan dhufe Itoophiyaa bulcha akka jedhu ilaalcha akkasiillee ilaalcha sirrii miti. Tokkoffaa fakkeenyaaf dhiyeenya kana waa'ee Afgaanistaan. Afgaanistaan Taalibaan otoo Ameerikaa wajjin maraa qabdu qawwee qabattee dhufte. Humna qabattee Kaabulla magaalaa guddittii qabattee jette. Har'a ammoo Ameerikaa kadhataa jirti mallaqa nu gadhiisaa jette. Itoophiyaan Afgaanistaanii miti. TPLF illee in fact maalidha maqaan jira warra Afgaanistaan kana Taalibaanii miti. Humna of danda'e akkasiin qabu. Eebba Ameerikaati. In fact biyya biraachi dhiisa Sudaan ilaalaa jedha. Sudaaniin jeneraaltii militariitu wannatti aanguutti dhufeetiin aangoo fudhateetiin biyya kara dikteetarii deemaa jira. At the end of the day biyyoonni sunniin biyyoota hiyyeeyyeedha. Ameerika keessattuu Raashaa fi Chaayinaan biyya hatuuf malee waan biraatiif achi hin jirtu. Biyya hatuu fi eventually biyya Afrikaa tana biyya kolonii lammataa gochuu barbaadan. Because namni especially Chaayinaadhaa kaffaluu hin danda'u. Kanaafuu biyyi qarqaarsa gootu biyya West kana. Mallaqa ofiitiin poolisii jijjiirte jetti. Interestii ofiitiif Ameerikaan achi jirti. Kanaaf in fact TPLF labbaan fitee yoo ta'e angatti yoo dhufee jedhee tasuma qarqaarsa Ameerikaa malee green light Ameerikaa malee biyyoonni guddatteetiin karan qarqaarsa malee jiraachuu hin dandeettu biyya hedduu hiyyeettiidha. Kanaafuu abbaan fee qawween yoo dhufe uummanni Oromoo tokkoffaa inni mataa isaatti jiru uummanni Oromooti jiru beektanii dikteetar tokko buusee tokko fiduuf miti. Kanaaf falmaa hin jirru, kanaaf falmaa hin turre uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo sirna dimokiraasii aadaa isaatiif afaan isaatiif biyya isaa irratti abbaa isaa ta'uudhaaf biyyi sun Itoophiyaa keessatti taate Itoophiyaa irratti taate sun gaaffii uummanni Oromoo deebisee jira. Kanneen ammoo ilaalcha warra akkas qabdanii karaa tokko qofa itti kadeemtanii yoo jiraattanii dogongora sun ammatti mariin biyyoota Afrikaa keessa jiru Washington DC mari'atamee jira. Murtii Washington DC eenyuun qarqaarra ka jedhu ka jirri intarestii ofiitiif ergamtuu OPDO ofiitiif qarqaartee jetti gara kana qarqaartee jetti. So nuti akka beektota Oromootti ka godhaa jirru OPDO'n biraa kan dhumamne uummanni Oromoo amma booda falmatuu hin danda'u falmatuullee hin qabu. Kanaafiyyuu ce'umsa gaarii
uummata Oromootiif uummata Itoophiyaatiif sabaaf sablammii Itoophiyaa akkuma duratti isiniin jee Oromoon harka 60 Itoophiyaa kana keessatti Tigreen harka persentii walakkaadha Somaaliin jirti Sidaamni jirti sabaaf sablammii hedduutu jira maqaa fi baay'inni uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammii 84 jedhan 84 kana keessa laala harki 6 nu fudhanne harka 4tu 83 kana ta'a jechuudha san keessa Tigreen lakkoofsa 6 irra jirtu persentii walakkaadha so nuti ilaa deemsi ittiin deemuu qabnu akka lakkoofsa keenya akka qabeenya keenya akkasiin deemuu qabnu iyyitee fi maayikiroofoonii qabattee fi miidiyaa qabattee fi iyyitee fi jijjiiraan tokko dhufuun jiru haasaan guddin murtiin guddaan ammallee as Washington DC keessatti haasamaa jira eenyu wajjin ergamtu keenya gooneetii ittiin deemnaadha kana keessatti kan godhuu barbaannu ammoo akka Oromootti ergamtu eenyuuf ta'uu hin qabnu biyya san keessatti nuti persentii walakkaa oli kan dhaabu hin jiru kaneellee ingidillee kan nu cabse kan nurra ture haddallee sirnaaf xinyaa kun kan nurra jiru Oromoodha kanaafiyyuu saffisaan warri aangoorra jiranillee opiniyoonillee warri PPillee mootummaan kun yeroo isaa dabree jira jijjiirama dhufaa jira jijjiirama dhufuu kanarratti uummata keenya du'iinsarraa ijoollee teenya kaama dhumaa jirtu laga atiin bishaan gurraacha moo laga gurraacha irratti ijoollee daa'imman waggaa 12tu hedduutu dhume jedhan haga labsiin hatattamaa kun labsamne namoonni keenya hedduu kan lakkoofsa hin qabnetti du'aa jira so kanaafiyyuu kana akkasitti naa beekaatiin qabxii biraa daddafee dubbadhee dhiisu jiraate